dhimma biyya keessaatiin ani gala Premier League Itoophiyaa torbee arfaffaarraa gaheera kaleessa Arbaa Minch Hadiyyaa Hosaanaa wajjin morkatanii kilaboota naannoo kibbaa lamaan goolii malee adda bahanii lamaanuu injifannoo irraa ture kan isaan dhufanii Arbaa Minch Machaaliin Hadiyyaa Hosaanaa namoo Direedhaa mo'atanii ture kan walitti dhufanii kaleessa garuu tapha akkasumas siyaataa hin turreen goolii malee addaan bahaniiru Hadiyyaa Hosaanaan gara sadarkaa lammaffaatti ol siqeera har'a kilaboonni biroo haga taphatanutti yoo ta'e jechuudha. Tapha biraa baay'ee humna makatee fi deeggaraanii dirreetti seeneen Bahar Dar Direedhaa wajjin tokko qixa bahaniiru goolii galchuun dursa kan qabate Direedhaa ture daqiiqaa 28 irratti Yaared Taaffasa peenaalitiidhaan goolii inni galcheen Direedhaan dursaa ture booda boqonnaa booda daqiiqaa 77 irratti Dureessaa Shubbisaa Bahar Daariif goolii qixxeessituu galchee ture Dureessaa Shubbisaa wajjin wal qabate kaleessa balleessaa inni Yookaasa'uun isa irratti raawwateen inni Yookaasa'uun kaardii akeekkachiisaa lamaan taphatanii Direedhaa jechuudha kaardii diimaadhaan dirree bahee ture taatee kanatti kan aare fakkaatu deeggaraan Bahar Daar tokko gara dirree seenee inni Yookaasa'uun wal loluu fi yaaleeti kan inni ture boodarraa poolisoonni qabanii dirreedhaa isa baasanii turanii kaleessa garuu Dureessaa Shubbisaa Bahar Daar qabxii tokko argate akka bahuu gahee guddaa bahatee ture jechuun ni danda'ama tapha baay'ee humna makatee ture kilaboonni lama wal mo'achuuf carraaqqii taasisanii jechuudha leenjisaanii Bahar Daar Yordaanos Abbaay abbaa murtee taphichaa qeeqaniiru sochii taphichaa haalaan hin hoogganne yaada dhukaasaniiru taphichaan booda yaada kennaniin sana booda garuu garee kana garee Bahar Daariin boru ganama sa'aatii 4tti utuu irra deebi'eetti morkadhe nan injifadha jechuunis yaada falmisiisaa ta'e kennaniiru har'a taphoonni liigichaatti fufuu sa'aatii 7tti bunni Itoophiyaa buna Sidaamaa wajjin taphatu Itiyoo Elektiriik ammoo laga Xaafoo laga daadhii wajjin taphatu laga Xaafoo laga daadhiin qabxii 4 kan inni qabu Elektiriik amma wanaa qabxii tokko qofaadha kan inni qabu Itiyoo Elektiriik jalqabbii gaarii irra hin jiru kilaboonni inni ittiin morkates jajjaboo turanii laga Xaafoo laga daadhiin ammoo dheengadda mo'ameeti kan inni ture garuu tapha kanaa morkiin mul'atu wal madaalaa taa'edhamee gama kilaboonni lamaanuu bara kana gara liigichaatti kan guddatanii sochii taphaan qawanaa mul'isaniinis hagas mara baay'ee wal caalu jedhanii kaasuun hin danda'amu tarii tapha har'aatiin morkii wal madaalaati kan mul'atu jedhameeti kan eegamu hanga wanaa liigichaan Itiyoo Elektiriik sarara fuulduraa irratti hanqina guddaa akka qabu mul'ateera taphoota 3 darbaniin hamma wanaa yaalii kubbaa gara gooliitti taasise kan kallattii eeggattee 4 qofa kan inni taasise kanaafuu laga Xaafoo laga daadhiidhaaf riikardiin inni qabu yaaddessaa hin ta'u jedhamee eegama Xaafoo wajjin wal qabate torbee sadaffaadhaan madiin Itoophiyaatiin mo'ame akka ture kan yaadannudha irra deddeebiidhaan kubbaawwan dhedheeraa fayyadamu leenjisaanii gaaricha tarii isa kana Itiyoo Elektiriik kan danquu danda'u yoo ta'e Xaafoon rakkachuu danda'a jedhameeti kan eegamu maalumaafuu garuu taphni kun sa'aatii 10tti kan itti fufu boru Faasiil Machaal wajjin Walaayittaa Diichaan ammoo madiin Itoophiyaa wajjin taphatu odeeffannoo hambaa argannetti yeroo dabarru Premier League England torbee 12ffaa arganna kaleessa Manchester United qabxii 3 milkeeffateera Cristiano Ronaldo ammoo dirree gadhiisee baheera taphichi xumuramuuf yeroo hedduutti Liverpool gara sadarkaa 7ffaatti ol siqeera qabxii ittiin ol siqee galmeessise Everton Frank Lampardin durfamaa fooyya'eera jedhamaa ture Everton kaleessa mo'ameera Southampton ammoo sadarkaa gadi irraa baheera tapha Manchester United Tottenhamin eegallu Manchester United kaleessa gool 2-0dhaan Old Trafforditti Tottenhamin mo'atee geggeesseera boqonnaa dura taphichi goolii malee ture kan inni xumurame boqonnaa akkuma deebi'aniin daqiiqaa 47ffaa irratti kubbaa Jadon Sancho mijeessee kenneef Fred galchee Manchester United dursummaa qabate sana booda daqiiqaa 69ffaa irratti akkasuma Bruno Fernandes goolii miidhagduu lammaffaa galchee Manchester United injifateera United sochii taphaa kaleessaatiin baay'ee bayeessa ture kallattii hundaan sochii taphaa hundaanu haala danda'amuun ga'umsa gaarii mul'isee ture jechuun ni danda'ama ga'umsa Hugo Lloris ta'eefi malee goolii eegaanii Tottenham jechuudha ga'umsi isaa kaleessa gaarii ta'eefi malee sila gooliiwwan hedduu galchuu danda'a ture Manchester United boqonnaadhuma durayyuu jechuudha yoo xiqqaate kubbaawwan goolii ta'uuf danda'an shanqoleera kaleessa boqonnaa dura Hugo Llorisiif Manchester United taphate jedhutu jedhame
kan salphatudha kan natti fakkaatu. Luke Shaw, Rashford, Anthony kubbaawwan isaa yaalaa turan deebisaati kan inni ture. Kan walumaa gala kaleessa sochii taphichaatiin Manchester United kubbaawwan kallattii isaanii eeggatan 28 kan inni yaale kanneen keessaa 19 boqonnaa dura kan inni yaaledha. Baay'ee Manchester United sochii taphichaa guutummaatti kan itti to'atee ture. Tottenham carraa Manchester City ittiin caaluu utuun fayyadamin hafeera. Harry Kane yaaliiwwan goolii 2 taasise. David De Gea goolii eegaanii Manchester United jalaa qoleera. Tottenham tapha deebisanii hubuu yookaan counter attacking beekama ture. Kaleessa garuu sanumayyuu itti fayyadamuu hin dandeenye. Yeroo taphaa irra caalu Manchester United kubbaawwan to'achuu isaatii wajjin wal qabatee carraawwan argatanittis agasmara fayyadamuu hin dandeenye ture. Tarii gareen Antonio Conte kilaboota gurguddaa wajjin yeroo taphatu dhugumaan ni qorama yookaan dandeettii agasanaa qabaa gaaffeedhu uumeera. Ronaldo wajjin wal qabatee kaleessa daqiiqaa 89 irratti taphni utuu hin xumuramin dirree gadhiisee baheera. Erik ten Hag dhimma kana irratti Ronaldoon anaasofsiisa jedhaniiru. Garuu Ronaldoon qeeqa guddaadha deeggartoota Manchester United akkasumas xiinxaltoota kubbaa miillaarraa kan inni keessummeessaatii jiru. Leengaddas Newcastle wajjin yeroo taphatan yeroo jijjiiramee ba'u mufate akka ture kan yaadatamudha. Haala kanaan Ronaldoon akkamitti kan inni kilabicha keessa turu kan jedhu gaaffiidha. Ronaldoon yeroo Erik ten Hag, Christian Eriksen fi Anthony Elanga jijjiiranii seensisanu akka jijjiiramee hin seenne waan baree fakkaata. Ka'eeti kan inni deeme haala kana keessa qabxii taphichaa yookaan injifannoo Manchester United kan inni dukkaneessa jechuun ni danda'ama. Gaarii Lineker taphataanii garee biyyaalessa England duraanii gocha hin barbaachisnedha. Ronaldoon taphichaaf caalmaatti xiyyeeffannaa kennuu qabaa yaadedhu kenneera. Mika Richards akkasuma taphataa yeroo taatu taphataa kubbaa miilaa yeroo taatu qabxii gareeti malee ofii keetii faayidaa ofii keetii miti kan ilaaluu qabdu yaadedhu kaaseera. Namoonni hedduun qeeqaa yeroo garicha kabaja dhorkee miseensota garichaas akkasuma ofirraa fageessaati kan inni jiru. Baay'ee of jaallataa of jettuudha jechuudhaan irra deddeebiidhaan namoonni hedduun komii kaasaaru. Tarii Ronaldoon dhimma kanaaf maal kenna yaada maalii kenna kan jedhu kan ilaallu ta'a. Liverpool West Ham Unitedin 1-0dhaan mo'ate. Darwin Nunes daqiiqaa 22 irratti kubbaa Simikas sarara bitaarraa mijeessee laateef addaan galchee Liverpool qabxii 3 milkeeffateera. Nunes Anfielditti galchii jalqabaa kaleessa galcheera. Sochii taphaa kaleessaatiinis daqiiqaawwan dirree keessa ture hundumaanuu ga'umsa gaariidha kan inni mul'ise. Baay'ee bayeessa kan inni ture jechuun ni danda'ama. Lukaas Faabiyaaniski kubbaa 2 jalaa qole malee sirraa lamaanutu galanii haatriikii hojjechuu kan itti danda'u ture. Boqonnaa dura Joao Gomez Jarrod Bowen irratti taphataa West Ham United irratti jechuudha balleessaa raawwateen vaariin ilaalamee peenaalitiin kennamee ture. Jarrod Bowen peenaalitii rukutee garuu Alisson Becker goolii eegaan Liverpool jalaa qolee qabxii 3 akka milkeeffatu taasiseera. Alisson Becker fulbaana bara 2020 yeroo jalqabaatiif peenaalitii qoluu isaati. West Ham United taphoota Premier League 11 keessaa si'a 6ffaaf mo'amuu isaati. Kaleessa goolii Premier League 9 qofa galchee tarii haala kanaan liigicha keessatti ga'umsa olaanaadhaan itti fufuun keessattuu dorgommiiwwan ardii Awurooppaa argachuu irratti gaaffii kan itti kaasisu fakkaata. Brentford Chelsea wajjin darbii Londoniin goolii malee bahanii Graham Potter jalatti leenjii erga jalqabee asitti Chelsea jechuudha tapha 7ffaa saawutoo mu'amin itti baheedha. Keparis Abalagaa yaaliiwwan Ivan Toney akkasuma kan Brian Mbeumo jalaa qolaati kan inni ture. Ga'umsa gaarii mul'ise goolii eegaan kun erga Edward Mendy miidhamnaan bakka isaa bu'ee asitti jechuudha. Aris Abalagaan waliigala taphoota 5 clean sheet yookaan goolii otoo hin keessummeessin kan itti baheedha. Tapha biraatiin Southampton 1-0 goolii Che Adams daqiiqaa 9ffaa irratti addaan galcheen Bournemouth injifateera. Leensaanii Southampton Ralph Hasenhuttl yeroo ta'uu aara galfatanii jechuun ni danda'ama. Gara sadarkaa 14ffaatti ol siqeera Southampton jechuudha. Dhiibbaan Ralph Hasenhuttl irra jirus akka salphateetti ilaaluun ni danda'ama. Newcastle United 1-0 Everton injifatee Miguel Almiroodha daqiiqaa 30ffaa irratti fageenya meetira 23 ta'urraa kan rukutee galche. Har'aa Fulham 3-1 Aston Villa wajjin taphatu. Leicester City galgala sa'aatii 4 daqiiqaa 15tti Leeds United wajjin kan morkatanu ta'a. Arsenal qabxii 27 liigicha dursaa Manchester
City 23 Tottenham akkasuma 23 qabu Chelsea 20 arfaffaadha United 19 shanaffaarra jira Newcastle ja'affaarra jira qabxii 18 Liverpool ammoo sadarkaa 16ffaarra kan inni jiru La Liga Spain kaleessa Elche Real Madrid keessummeessee Madrid goolii 3-0 dhaan mo'ate Federico Valverde daqiiqaa 11ffaarratti akkasuma Karim Benzema daqiiqaa 75ffaarratti Marco Asensio ammoo 89ffaarratti gooliiwwan galchaniin Real Madrid injifate gooliiwwan Karim Benzema fi Marco Asensio galchan Rodrigo dha mijeessee kan kenne Karim Benzema kaleessa La Ligaadhaan Madrid folii gala baay'ina gooliiwwan galchee 224 gahateera ga'umsa gaarii irra taphataa jirudha dheengadda badhaasa Ballon d'Or fudhachuusaa kan yaadannudha si'a lama goolii galchee ture kaleessa Karim Benzema haala nama ajaa'ibuun garuu lamaan isaaniiyyuu vaariin taphaana jedhamuudhaan jalaa haqamanii kan isaa qofa otoo hin taane akkasuma David Alabas goolii inni galchee vaariin haqamee ture Madrid goolii 3 kaleessa kan inni galchee ture garuu vaariin jalaa haqeera sila walumaa gala 6 ta'a ture jechuudha inumaayyuu Karim Benzema erga goolii galcheen booda gammachuu isaa yeroo ibsu harka isaa ol kaasuudhaan mallattoo abbootiin murtee vaariin ilaala ittiin jedhanu agarsiisuuf haala fakkaatuun isa kanas vaariin ilaala haala jedhuun harka isaa mallattoo square hojjechuudhaan gammachuu isaa ibsee ture inni kun tarii goolii lama waan jalaa haqameef sana ibsuudhaaf kan fakkaatu Madrid Barcelona qabxii 6 caalee amma liigicha dursaa jira taphoota dirreen alaa 6 La Ligaas itti mo'eedha kan kaleessaa kun Madrid fi kun ammoo bara 1991-92 asitti isa jalqabaatii Real Valladolid goolii 4-1 Celta Vigo injifatee Rocco Mensa goolii 1 galchee Joaquin Fernandez akkasuma Sergio Leon goolii 2 penalitiidhaan galchee penaliti jalaa qolame sila hat-trick hojjeta ture Sergio Leon goolii 2 galchee jijjiiramee seenee Real Sociedad goolii Merino daqiiqaa 4ffaarratti galcheen 1-0 Mallorca injifateera Celta Vigo dhaaf Iago Aspas penaliti argatee ture tapha Real Valladolid 4-1 mo'aman irratti garootoon galchiin hafeera har'a La Liga Spain sa'aatii 4tti Barcelona Villarreal wajjin taphatu Barcelona yoo mo'ate garaagarummaa qabxii Madrid wajjin qabu gara 3tti deebisee dhiphisa Almeria Girona Osasuna Espanyol wajjin taphatu DFB Pokal waancaa Germaniitiin kaleessa Augsburg Bayern Munich keessummeessee ture Munich goolii 5-2 Augsburg injifate Choupo-Moting goolii 2 kan inni galche akkasuma Joshua Kimmich Jamal Musiala fi Alfonso Davies taphattoota gooliiwwan injifannoo Bayern Munich galchanidha Hannover Borussia Dortmund keessummeessee Borussia Dortmund 2-0 injifate Bright Arey garee ofii irratti goolii inni galcheen Dortmund dursa qabate booda daqiiqaa 71ffaarratti Jude Bellingham goolii lammaffaa Borussia Dortmund galcheera Karim Adeyemi gama Borussia Dortmundiin daqiiqaa 85ffaarratti kaardii diimaadhaan dirree baheera Union Berlin 2-0dhaan Heidenheim kilaba jedhamu injifate Stuttgart akkasuma goolii 6-0dhaan Armenia mo'ateera odeeffannoo ispoortii har'a Arsenal galgala sa'aatii 2tti waancaa liigii Awurooppaatiin Emirates PSV Eindhoven wajjin kan taphatu ta'a tapha kanaan Arsenal tajaajila taphattoota isaa lama argachuun isaa shakkii akka ta'e himameera Gabriel Martinelli fi Alexander Zinchenko tapha kanaaf qaqqabuun isaanii shakkii akka ta'e himameera Arsenal wajjin wal qabate kaleessa Champions League in Awurooppaa kan dubartoota yeroo eegalutti gara France deeme goolii 5-1 mo'ee deebi'eera Champions League in Arsenal gareen dhiirotaa hin hirmaatu gareen dubartootaa garuu goolii 5 galcheera gareen dubartootaa tarii bara dorgommii kana shaampiyoonii dorgommichaati Lyon kan inni injifate jalqabbii bareedaa kana kan itti fufsiisu yoo ta'e waggaa 15 booda yeroo jalqabaatiif ardii Awurooppaatiin gareen dubartoota Arsenal milkaa'uu akka danda'u himamaati kan jiru Kathleen Ford goolii 2 galchite akkasuma Beth Mead goolii 2 taphattoota galchan keessaa argamu Barcelonaan akkasuma 9-0 Benfica tapha injifate irratti taphattuun sarara fuulduraa garee biyyaalessaa Nigeeriyaaf Barcelona Asisata Oshoala goolii 2 galchiteetti dheengadda badhaasa Ballon d'Or dubartoota kan fudhatte Alexia Putellas kaleessa hin taphanne tarii badhaasa Ballon d'Orichaa kabajaa jirti fakkaata Wolves ammoo leenjisaa Queen's Park Rangers Michael Beal qacaruuf akka jiru himameera kaleessa tapha qaba ture Queen's Park Rangers QPR Cardiff goolii 3-0 mo'atee ture tapha kanaan booda Wolvesini leenjisuu fi waliigaluu danda'u jedhamaati kan jiru tarii dilbata dhufu Wolves Leicester City wajjin morkii qabu irratti leenjisaan kun hojii eegaluu danda'u jedhamee himamaati kan inni jiru odeeffannoon ispoortii ganama kanaaf qabanne xumurreerra